السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا هردفتوتا سيناتو بغانا غانا ولتانياس غيساني الرقا يادا بيجتين ياتي خانين كبات دي دفيتو دا هنتو درا سلامتان دي بكا جرتان مرات سنها غيسو يتشا وبليان كينيا كان بيخيس جرتان كان على جرتان بكا جرتان مرات سلامتان دي سنها غيسو يتشا إيكا واين الرقا دبتو ديبنو واهي burkaan yookaan dho'uudha dachiin sossohuudha yeroo ammaan tana biyya keenya keessatti mul'ataa jiru jechuudha. Ulamaan gurguddaan as bahanii du'aa godhaa jiran irraas dubbataa namoonni adda addaatis miidiyaan biyyaatis irraa dubbataa jiru. Hatta miidiyaan aljaziiraa guddaan edallee gabaasee ture jechuudha. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Hunda keenya ilaalchisa. Namoonni tokko tokko siyaasaa irratti hoo godhatanii kuno odoo maarreen karaa cufa juu kuno rabbiin karaa cufee jedhaniiti dhimma musiibaa rabbiin samii irraa buusetti gammadan. Obboleessa kiyya, obboleettii tiyya kun dogoggora. Kun dogoggora. Laalcha siyaasaa wal dhabneef musiibaa rabbiin dachiidhaan nutti ol baase wal qabsiifnee walitti gammaduun dogoggora. Ati ammoo biyya nagaa qabdu keessa teesse. Arra biyya teenya rabbiin burkaanaa ol deebisee dachiin sossoote kun walitti dhaadachuun kanaan dogoggora guddaan. Wanni nurraa barbaachisu kan hunda keenya irraa eegamu xiqqaa guddaan keenya du'aa goonee waan kana yaa rabbi nurraa dhaabsisi jennee du'aa godhuutu nurraa eegame jechuudha. Dhimma siyaasaatiin wal qabsiifnee kunoo Jawaarii karaa hidhaa odoo jedhanuu rabbiin karaa Abiyyi cufe kun Abiyyitti hin cufne dhimma keenya uummata keenyatti nuu karaa sanarra bobba'ee gala Abiyyiin karaa sanarra bobba'ee hin galu. Naannoo Matahaaraa Ana warra Jillee Fantaallee naannoo kanatti eenyu lafa Oromoodhaati. Musiibaan tabuute jechuurraa ol kaatee jechuudha. Kun alaamaa qiyaamaadhaati. Balaa alaamaa qiyaamaata dhuftee walitti gammaduun wal qeequun hin barbaachisu. Keessaafuu namni Islaamaa yeroo wanni kun ta'etti masgiida galee salaatee rabbi kadhatuutu nurraa eeggama. Malee sooshaal miidiyaa irra baanee wal qeequun tokko hin barbaachisu. Kun musiibaa rabbiiti. Rabbiin dubbatee jira. Hoggaanii fi aduun kusuuftee deemaa salaataan hundee jira. Rabbi kadhaa salaataadhaa jechuu jira. Yoo jiinii ta'es yoo aduu ta'es kun hundinuu maalirraa kan ta'u hiya alaamatal qiyaamaa. Kun hundinuu yeroo deddeebi'ee yeroo ammaan tanaa addunyaa irratti keessa jirru kanatti wanni uumamee argamaa jiru kun alaamaa qiyaamarraa. Aduun kusuufuun, jiini kusuufuun, dachiin sossoohuun kun hundinuu baharri daangaa ala dabree ka'uun burkaan adda lafa keessa jahannam ta'ee ba'uun kun hundinuu alaamaa qiyaamarraa. Kana duuba ilmi namaa garaa jabaatee siyaasatti deebisee ol qeequun dogoggora. Rabbitti kadhachuu qaba. Yoo balaa tanaan tuune isuma tanaan kaafama jechuun ilmi namaa. Kun barbaachisaadhaa miti jechuudha. مالف إذا زلزلت الأرض زلزالها سبحانه وتعالى رب القرآن خيست كنجي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقارها وقال الإنسان ما لها جي يقاني في دجيس الصوت يقاني في دجيس الصوت هنسي دجيرا خلو فجوبة دجين نيها سيتجا دوبا المنا ما مالي ولي خنجي والكافة جي دوبا إنسان سنستانو ما يتون علامة هي علامة الساعة القيامة kun kan ilmi namaa irra wal qeequu miti. Rabbiin dallansuu adda addaa nurraa qaba. Ilmi namaa yeroo ammaan tanatti zamana nuti keessa jirru keessatti waan adda addaa dhiiga walii dhangalaasuun yakka adda addaa walirra raawwachuun kanaan mul'atamaa jechuudha. Akkas beeladaa qalan namni gachiifsee ol qaluun diinii ilmi namaa kun beekadhu lafatti nafu. Dallansuun adda addaa biyyoota hundaa keessatti ilmi namaa addunyaan tun iddoo garagaraatti yakka adda addaa walirra raawwatte. Namni karaa walii laafee wajjin jiraachuun hedduu gartee yeroo ammaan tanaatti yaadda isaa ta'ee jira jechuudha. Zamana nuti keessa jirru kanatti zamana gartee rabbiin nu dallanaa jiru jechuudha sa'a 24. Duuba dallansuu kana gubbaan ka dhufte nuti gartee walitti gammadu laalcha siyaasaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya siyaasaan qabreessi wajjin gadi hin seentu. Namni waan irratti du'eetu guyyaa qiyaamallee wajjin kaafama. Kana rabbii deebi keessaafuu namni islaamaa hoggaanii fi wanni adda addaa kan dhufte bakka jirtu salaata goonee uummata keenyaa ka biyya keessaa jiru saniif du'aa godhuu qabna. Istaghfiruu li akhiikum kajeessan nama du'e qofaa fi miti kan jiruufis raamatani kadhatan.
kan du'e qofaa fi miraamata kadhachuun kan jiruufis rahmata ni kadhata. Kana naamiti rabbi ya rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa qur'aanaa keessattii fi jecha rabbi qur'aanaa keessatti dubbatamee jira jechuudha. Balaa adda addaa kan dhufte roobni gar malee roobee gartee nama fuudhuun namaa fi beeladaa gartee kuchisuun mana namaatiif ilma namaa mancaasuun kun hundinuu alaamaa qeema. Wanni kun bar namni biyya keenyaa sun dhugumatti bar ni raajii adda addaa qabaa bara. Likkii malee yaa rabbi nutti roobinii jallaan likkii malee yaa rabbi rooboo humna teenya ol nutti roobiin jedhanii kadhatan. Maaliif roobni kun humna namaatti ol yoo roobee lubbuu namaa gaagaa beelada gaagaa qabeenya balleessa du'aa ifirraatti godhan jechuudha. Hoggaa hangaasuun akkana walak jette yaa rabbi kana gaanuu godhi jedhanii kadhatan jechuudha. Nuti har'a duuba eessa jirra? Akkam ilmi namaa dhoofisse dachiidhaa burkaanoon gartee naannoo Anfariitii fi aanaa Fantaalleedha Harargee lixaa Bordottii Hawaasha Mataaraa keessatti siyaasaa wajjin wal qabsiifnee irraa dubbanna. Akkam jennee irraa dubbanna waan kana irra wal qeenyeetu laa obboleessa jedhu gara kun sirra biyya keetiin dhukumaa sittiin. Anas tahee sis tahee isis tahee wanni nurraa eegamu akka dhalataa sanitti biyya jiraachuu baannus yaa rabbii keenya nurraa asuma dhaabsi jennee du'aa itti godhuutu nurraa eegama jechuudha. Kunta keenyarraa yaa rabbi jennee rabbitti harka ol kanninee du'aa kadhachuu salaata salaannee kanaatu nurraa eegama jechuudha. Tarabbii hoggaa dhufte namni siyaasaa naannesu nama nagaya qabu nama quufee garaa qabu. Nama bakka gachiisu qabu nama bakka gachiisee nama bakka oolee galgala bakka gachiisu qabu. Namni bakka gachiisu qabu namni bobba'ee galuu hin dandeenye siyaasaa kamirraa haasa'u. Arraan tana daandii sanii fi karaa san walumaan arguu jirra jechuudha. Jahannamiin lafa keessaa ba'u jira waasafaataadhaatii miti. Miidiyaan gurguddoo addunyaadhaa wal jalaa darbaa jira. Miidiyaan biyya keenyaa wal jalaa darbaa jira. Dhimma hunda keenyaati. Dhimma Abiyyii fi Joharii miti. Warri Abiyyii deeggaran warri Johariin deeggarran immoo dhimma kana gartee Abiyyii wajjin balaaleffachuun dogoggora. Jaalattus jibbitus dhimmi Abiyyiidhaa bulchaa Itoophiyaadhaati rabbi ol baastu izzu man tashaa'u tuzillu man tashaa'u rabbi quraana keessa jedhe. Mootummaa tokko rabbiin namaa kennaa rabbiin namarraa fuudhaadhaas. Isaas guyyaa hanganaatti aangoo qabattee Itoophiyaa bulchitaa guyyaa hanganaatti irraa buuta takkaa'u ni duuta takkaa'u rabbiin katabeetiif jira. Mootiin tokko yoo irratti ol beekte shari'aan islaamaa hin abaarinaadha. Du'aa itti godhaadha. Yaa rabbi mootii kana mootii nagaa nu godhi. Kan hin zallamne yaa rabbi nu godhi. Yoo inni takkaa'u zaalima ta'e yaa rabbi waan harkaa balleessi nama gartee rahmata ilma namaatiif godhu yaa rabbi taasisi ja'aati du'aa itti godhaadha. Mootummaa abaaraa shari'aan islaamaa hin jenne. Ilma namaa abaaraa shari'aan islaamaa hin jenne. Yaa rabbi qajeelchi ji'ii jette malee shari'aan islaamaa. Akkuma fedhee biyyaa sin abaarina nama sin abaarina nama aangoorra jiru sin abaarina dandeessan nama sanitti dhiyaadhaadhaatti gorsa. Sani jechuun yaa rabbi nurraa qajeelchi jaati du'aa itti godha. Nama abaaruun shari'aan islaamaa hin hayyamtu jiru. Waloo Abdul Habashii jenne rabbiin akkasii jechuudha. Kanaaf nuti gartee kana keessa galuu hin qabnu obboleeyyan keenya. Yaa rabbi irraa nu baraare jenneeti kadhaan hunda keenya barbaachisaadha jechuudha. Namni sun ummatuma nuti keessaa baanee arraan tana nagaan biyya kana keessa jirru jechuudha. Bal nuti yoo irra biyya kana keessa dhabne isaan sunis ilmaan keenya jenniin nu waywaatanii ba. Amma ati asii biyya nagaa keessu biyya Awurooppaa biyya Arabaa keessa teesseeti nagaa keetii wajjin gartee garaa guuttattee waan kanatti qishnaa goote jechuudha. Konkumaa warri gartee bahar gama jiru biyya saniif laalchi siyaasaadhaa tokko siyaasaadhaa formaata godhuu hin dandeessan yoo kijiba walitti himne malee. Namni biyya san gaggeessuu danda'u formaatatti godhuu namni biyya san irra jiru jechuudha. Nuti silaa dandeenye waan takka godhuu dandeenya jechuudha. Wanni nuti godhuu dandeenyu maali? Akka kun har'a biyya nuti keessa jiru tana biyya mootummaa hin qabne jechuudha. Eenyu jiraachisuu jira? Abbootii qabeenyaa jiraachisuu jira jechuudha. Carraa hojii namaa uume. Anuu biyya kana dhufee mootummaaf dalaguutti hin dalayne guyya tokko abbaa qabeenyaa nama dhuunfaatiif hin dalagu jira jechuudha. Har'a silaa warri dillii Awurooppaa ama 30 amata 40 amata 20 jiraachuu jiru sun nama 5 ijaaramee biyya san keessatti basmantii adda addaa kaampaanii adda addaa uumee carraa hojiidhaa uummata Oromoodhaatiif silaa turte gandarraa gandatti uume jechuudha. Kanaa godhuu hin dandeessan. Namni biyya bahee biyyaan baa dhaqee qabeenya horate biyya isaatti as deebi'ee waa biyya sanii godha jechuudha.
hundi keessan xintalaa siyaasaa taatan rakkoo mataa keessanii ta'uun. Ijoollee nagayaan mana barnootaa geeffattee ijoollee Oromoo immoo ibidatti dhiibuu barbaadde. Ilmaan kee immoo nagaa isaa eegdee garaa isaanii gugguuttee qaamarraa dhiittee shittoo dibdee fiixuu babbareedduu fiftee mana barnootaa keessa. Anu akkas ijoollee tiyyaa irraa tottolchee babbareechee mana barnootaa keessa. Ijoollee eenyuti kan ibiddatti oofu hin jiru jechuudha. Hin dagamin. 90 takka itti wallaalle. Arra immoo carraan irraa kun kan Oromoodhaati. Jaalatanii jibbitanis. Ammoo dhimma burkaanoo biyya teenyaatiin ammoo wal qabsiifnee siyaasaarra ilaalcha adda addaa qabaachuu qabna. Uummanni sun yoo miidhames gargaaruun bira dhaabbachuun hunda keenya ilaalchisa. Yoo irratti asitti nuti kan miidhamnu ta'e namni nu wayiwaatu isaan sama ilmaan keenya akka achi jiru jedhanii nuti akkamii achi teenyee isaan kana qoos balaa rabbiin nu buuse. Sossoo'insa dachiidhaa dachii sun kalee akka jettu agarteen akkatti dhoote agarteen ibidda jahannam lafa keessaa bahu agar saniin akkamiin namni wal qoosuun kun dogoggoraa jeetiin ammataa kiyyaan dhaamsa hunda keessanuu isinii dhaamee jira jechuudha. Wanni akkanaa yookaan fi dhuftee yoo gartee roobni dhabamallee salaataa jeebarra shari'aan islaamaa deemaati masgiida galaa salaataadha. Yoo jiini kusuufee deemaa masgiida galaati salaata arabbi kadhadhaa je. Yoo aduun kusuuftee deemaa masgiida galaa salaataadhaa je. Yoo dachiin sossootelleen akkas amma yeroo san jirra jechuudha. Yoo akka taisaatiin kanaan gartee ilmi namaa kadhumu ta'e guyyaa qiyaamallee kan maan kaafamne jechuudha addunyaa irratti. Wanni kun waan safaataadhaan dallansuun kanaa rabbiitti kadhachuu qabna. Masgiida gallee hisaabuu namni islaama ta'e. Kanaan nurraa eegama daawwattootaa fi hordoftoota seenaatuuf arragaa hanganumaan isinii jechuu barbaada. Kanarraa asumarra goolabnaa rabbiin gartee balaa biyya teenya keessa buutee gartee daandii addaan kuttee lafti sossoohuun gartee dhoohuun lafti ammanumaa baqayxee akkanatti adda jirti walumaan harkaa jirra burkaanoon jahannam ta'ee samii lafa keessaa ilaa samitti ol dhoohuun kun alaamaa qiyaamaati du'aa itti godhaa xiqqaa fi guddaan obboleeyyan keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan manguddoo kan dardara hundi masgiida galaa namni islaamaa keessaafuu du'aa godhadha namni naannoo san jiraatu irra hedduun islaama muslimaa masgiida galaadhaatiiti rabbi kadhadhaa salaataa soomanaadha kana jechuudha irra harka rabbii jira kun qabisi harabbiiti kalma namaatiin kan siyaasaadhaatiin kan biyyiidhaatii miti kun kan mootummaadhaatii miti kun harabbiiti. Duba qabaan rabbii kan ilma namaarra jabduudha rabbi harkaan waa baasu waan kana gartee rabbiin achuma nurra haa dhaabu naannoo sun duraanuu bishaan nagaa lafa yaa ture niin beekaa sirriitti jechuudha naannoo bishaan gartee beeladaa irraa dhugaa ture jechuudha irraa ammoo jahannamii irraa xiixaa jira jechuudha. Kuwwaa wali qoosnuu miti gaala fi re'ee warra fantaallee warra hawaash arbaa naannoo san qubatu dhuga jechuudha. Uummanni itullee naannoo san jiru achuma obaafata jechuudha. Arra bishaan saniitu jahannam ta'e akkana ol utaanu jira jechuudha jahannam keessaa ol ba'u jira jechuudha. Rabbii waan kana olcheen buliin nurraa bishaan itti haa naqu bishaan keenya kan nagaan beeladaan keenya dhugee nutullee dhugaa turre sanitti nagaan bakka nu haa deebisuun jaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.